Oromooti. Waaqeffatama jechuun afaan Oromooti. Maal jechuun afaan Oromooti? Wayi. Waaqeffachuudha si qofati hin beekne. Maal jechuun hiikaan isaa? Afaan Oromoo qulqulluu waaqeffatama. Afaan Maal Oromooti. jechuudha? Maal waaqeffatama? Waaqeffachuu jechuudha. Waaqeffachuu jechuudha afaan Oromooti. Addunyaa beeka kan. Bo afaan Oromootiin beeytu qotta afaan Oromoo deemi bara dhooggee. Hin sodaattu? Okay, muutii qabaddaa waaqeffatoo kana Muhammad Qallisii. naaf himtu. Muhammad Bayaan Muutii qabaddaa waaqeffannaa kanaatiin beeytuu miti dee. Nama beekuun gaafadhaa rabbi kee muutii qabaddaa. Waaqeffachuu jechuudha hin qabadhu anaaf siif eeyyamame namni anaaf si qofa Bakka isaadhaa. narraa qabi asirraa muutii. Maaliif hin qabamu? Maaloo? Naamusaan anaa saara si arrabsaan jiru Ayyee maaliif? naa deebisi haa waaqeffatu yoon beekne nama naa deebisuun Waaqeffachuu gaafata. jechuun waaqeffachuu mee seenaa allaa keetii waanuma allaan godhe tokko Ayyee natti muutii muustaa qabaddu haa waaqeffataa nama naaf haa himu. akkasumatti Wayi. natti mina dhaggeeffadhaa Abbaabdii. maal godhe mee maal godhe Abbaabdii waaqeffatu Oiga, jechuun maal wiki jechuun kingwala maal koya. Oi, awale nagefada. miyuutiin kaasina manan jeeqina lamanaa sofna miyuutii qabadhaasi gaddarbe na Okay, asira. mute gora dairo Mali kwana banda sini darbam. dubata ulsa. No, indarbu koi. Koi awan sitti mala. Ayyee meemee Namni wali waaqeffatu taasaa jechuun jiru maal maama bayaanii fi jechuun awwaleedha. Obsiqa keessi wal amansiistaniin yoo dubbistan qofa. Bakka itti Yesuus naman ta'in nu garsiisuu qaba awwaleen. Nuti immoo alayhi salaatu wassalaami nabi Muhammad ni amanna. Nabi Isaan ilma Maryam akka ta'e gabricha rabbii nuti ni amanna. Kan immoo obboleen keenya ijoolleen kiristaanaa Yesuus jaaniin nabi Isuma alayhi salaatu wassalaami. Kanaafi awwaleen gara amantaa musliimaa Yesuus nabii Isaadha kan jedhu ragaa fidaan jedhe Yesuus nabii Isaadha kan jedhu ragaa fidaan ni fitadha ni dubbata Jeesus ni jechuun dubbata beekuun muutii qabadhu. ni dubbata obsa ni dubbata ni gara muutiin kaasina please laali waan tokko isinitti mayaa Oromoo waan tokko nama osoo dhageewuu rafu riba kaasuun hedduu ulfaata amma awwaleen nama khalee amantaa tana dhaqe nama waan nuti ittiin jiru kana beeku malee nama hin beekne miti silaama nama amantaa kiristaanaa dhalatee guddate ta'e wajjin wareerra mee wanta kaan isinima wajjin wareerra sababa mucaan kun ni beeka quraana qara'aa ture ni beeka tafsiira beeka soddoma quraanaa buusee jira you know gaafa amantaa natti hin dhufin amantii muslimaatii jee matsaafa gubee jira nama gubee jiru akkamii amantii muslimaatu qama jee ni beeka ustaas maama bayyaan namni nuti hojii marmuu qabnuun ijoollee obboleeyyan keenya Oromoo kiristaanaa warra amantaa kiristaanaa keessa dhalatanii guddatanii amantaa hin jijjiirratin wajjin mormuutu irra jira malee namni awwalee wajjin mormu nama gidaara dhiibu maaliif ni beektanii awwaleen quraan islaamaa ni beeka sirritti. Galatoomi Nasra Muhammad Bayaan sifaata Allah irraan isin gaafadha Allahan harka qabamoo hin qabu Muhammad Bayaan Gaabii Allahan harka qabamoo hin qabu Allahan harka qabamoo hin qabu Muhammad Allah sif arsa gaafin gaafataa Allahan harka qabamoo hin qabu ustaaza kabajama deebis Allahan kam? Allahan keessan harka qabamoo hin qabu kabajaan anis hin gaafataa jira naa deebisa Eessan hoggaatu eessatti agartee beektu? arga kan isaan deebisu argaa sifaata rabbiirraa deebisuu Eessatti hin agartee barbaadu. beektaan siisiin jee? Ustaaza koo mana obboleettii koo islaamaattan isin gaafataa jira tuffiillee Eessatti agartee beekta? Waan hin beekne akkamitti gaafattaree duuba? ayyee hin Allaan qabu kam? naan jedhe yoo hin qabaanne hin qabu naan jedhe Wayi. allaa sattattamantu Kamirraan na gaafatte ka ati beektuu fi kan nan beeku addaaf hin jaabara. allahaadhuma kee Oya Naima bi Muhammad. nasraayyee nama qabee wayyaa qol nasra Kami kiyya kami? allaha kee isa Allaan tattamantu kiyya kami kiyya kami? isa nabii muhammadiin si erge isa ati tamantu harka qaba moo hin qabu Isaan itti eessatti agarte? Isaan itti amanu san? isintu dubbata isinirraa dhageenya Qoy. ustaaz yoo Allahan ani itti saalfatte amanu san ati ijaan agarte? waaqayyo nan agarsiisin an arguuyyuu hin barbaadu harka qaba moo hin qabu gaaffiinsi gaafadhe Obboleessa. Qoy. Mee awwale. argi nasra sheeka kee argi Awwala. allahan harka qaba moo hin qabu ustaaz Ni qaba ka isaan malee. ayyee Yesus ni harka kadhate moo? bitaa moo Namni harka yoo mirgaa beekaa qabdi abbaa abbi dha qol
Harka bitaa moo harka mirgaa qaba Maamma Bayaan? Harkuman qaba jedhe waan inni ofiin dubbate qofa dubbanna malee ati eessaa Ayyee miila qaba, miila qaba, miila qaba, miila qaba, miila qaba. Ayyee. Kaisaan male. Ayyee mataa qaba. Waa'ee mataadhaa waan inni ofiin dubbate bichaadha dubbanna. Ayyee harka qaba, miila qaba, mataan qabu. Ayyee dugda qaba, dugda qaba. Waan inni ofiin dubbate gaa waan inni ofiin dubbate. Maarri harka qabaan jedhe jettani, miila qabaan jedhe kaisaan male. mataa qabaa jennaan. Ayyee dugda qaba, dugda qaba. Ustaaza koo kabajama, dugda qaba. Laal awwale waan ilaali. Nawwaamin maqaa kiyya nawwaamin. Dugda qaba. Aboo obsi laal awwale. Harka qabaa jette harka qabaan jedhe. Mee yaara taphan nani maafi muutii irratti qabe asira. Nan gaafataa jira. Bookun kaafaan baaldiidha maal teessaa muutii irratti qabe nama hin Eebbifamaa irraa bakkeessa. Dugda qaba Ana ustaaz. siifin himaa dhaggeeffadhu. Dugda qaba, dugda qaba. Siifan himaa dhaggeeffadhu. Awwalee keenya obsi. Oye awwalee. Okay, awwalee obsi. Muutii irratti qabe. Naaf jecha obsi dhaggeeffadhaa. Nan fixadhaa obsi laala gaafii isaatan deebisaaf rabbi yoo isaatti hin banatin. Obboleeyyan namni kumaaf dhibba torba waan rabbiin ofiin dubbate malee Wal dhaggeeffadhaa waan guys. rabbiin obsaame waan rabbiin ofiin dubbate malee waan rabbiin ofiin hin dubbate waan nabi Muhammadiin rabbiif hin sabachiisi yookaan waan rabbi irraa hin nafayyain nata nutiin qaayidaa qabna waan itti amannee deemnu qaba. Nata waqqafu ta inni dubbate ka rabbiin ofiin dubbate yaa'u ni qabajji jenna. Yoo inni harkan qabaje yoo inni miilan qabaje itti amanna. Ndee laa shakka fi dubara dudda ni qaba maara ni qaba jettee waan gaafattee jala aboo muutiin baratin Naateera, muutiin baratin waan inni aboo qaba jedhe muutiin qofa baratin Muhammad. ustaazaatti miti muutiin duyda qaba, baratin duyda qaba. muutiin baratin Walii obsaa. Waan oo Waan dubbatu gaddar qofa Maamma jedhamu Bayaan. irra. Ustaaz Maamma Bayaan dugda qaba moo hin qabu? Harkaa Okay, miila natti Muhammad. teetta dugda qaba moo hin qabu? Aboo ayyooteetti didda qaba muutiin nurraa qabadhu. Ayyee dugda hin qabu ayyee sarbaa qaba. Muutii Sarbaa qabadhu Obsi irraa. gaa awwalee. hin qabu. Muutii qabadhu Awwalee jaani. obsi Qaba kaa. jedhan. Quba harkaa Harka Muhammad qabadhu qaba. Yusuf gaddar jira biyyo. Muhammad Kaan. Quba harkaa qaba ustaaz. Quba harkaa. Gaddar Quba harkaa qaba. gaddar Hin qabu. Hin qabu arga. Koi Miilaa koi fi koi. Ani ana wajji haasawa. Awwalee nafsi walii Allah haasawa. maaliif Jira gadi jedhanu kana. darbina ta'e asirraati si irraa baanu. Mute godha. Isin hundi mute godha. Awwalee ana wajji haasawa. Koi koi. Awwalee Gaddar beekana obsi. dhiisaa gadi darbamu. Aga darbamu dhiisa. Qoy qoy qoy. Qosannu kana jalaan bebeniin himaa fi obsi. Ayitoon nama buusa. Hin deebisinu qoy. Ansin Na buusa asirraa si muutii bu'e qaba. awwalee. Lal gaafii ta'e sanirratti iyya sodaata. Abuuris. Gaafii. Ol Eenyu hin nama baasin. akka buuse moo warra buuse sanaa dhiisaa buuse nama Hin baasin oolu. Hin baasin oolu. Nama beekumsa qabu wajji yoo ta'e malee hin ta'u. Nasra akkamittan buufama mana keeti anoo naamusaan anaa saara obboleettii kiyya gaaffiin gaafadhe baruudha maaliif hin buufama Nasra amantaan arrabse Okay, gaafii kiyya. Awwale. Gaafii kiyya si deebisee waaqni kiyya keessan isa gaafatamee baramuu miti waaqni keessan isa gaafatamee baramuu miti eegamuu hin jiru. Nasra. Maamma Bayaan. Gaafii gaafannee Naannoo jira. wajji haasawa. Atiis uummata kana. Ittaqilla. Maamad Yoo rabbitti amantan yoo rabbitti amantan miilaaf harka qofa Itti natti qillaa himtanii jalaan qaama isaa fattaana natti kana hima. laala. Eeyyee natti hima Maamma Bayaan allaan Obsi, dugda obsi. qaba moo hin qabu? Obsi. Allaan dugda qaba moo hin qabu Maamma Bayaan? Deebisi. Gaafii tiyyaanis si deebisee tiyyanaa deebee. Naan deebisne dugdan himne harkaan miila qofa himte. Aboo uummanni si harka dhagaa ni jiru. qaba naan jette harka harkaa si deebisee kiyyas naa Ayyee deebisa. miila'oo Dura kiyya deebis. Kiyya deebis. miila ni qaba moo Kiyya hin qabu? deebis. Nama Kiyya jala deebis. Mahamad dubbachuu Kiyya deema. deebis. Maamma Bayaan miila qaba moo hin qabu? Miila qaba moo hin qabu? Mee jallachuu muutu godhe yeroo takka. Jallachuu muutu Miila godhe yeroo qaba takka moo qabu? adeemsa isa ta'e. Isin lachuu usaa. Isin lachuu Eewa, usaa adeemsa mana maal maali? dubbachuu deema. Mahamadis awwaleenis. Qaama saambaree ka'a waan feetan na Mee gaafata. Hojii qabachuun awwalee. Qaama Awwalee saambaree qabatee jarjariini. in sodaate la Jarjarini. ustaan in sodaate erga Nasra in sodaate ustaan Jarjarini. Mi'uut in godhadhu. sodaate in sodaate qaama saambaree ka'a Nasra. Mi'uut godhadhu awwalee namas qabadhu. dubbachuu deema. Muutii godhadhu. Awwalee. Namni as Awwalee jiru mi'uut kun godhanne gaa yoo Mootii godhadhu. Allaan dugda qaba. Allaan dugda qaba muutii Muhammad. qabadhu. Allaan dugda qaba. Nasra manni kee kabajan qabu moo? Dugda qaba. Mi'uut godhadhu si Naa mi'uut godhadhu deebisiisa awwalee kana. Muutii qabadhu xiqqoo. buleessa. Siifi mamaa qoyi. Muutii qabadhu. Obsi Eewa. siif himna. Maanaan maa sodaattanii mi'uutiin irratti gootu adaraa keessa.
Ayyee Maaliif Maaliif dubbatu. ammi ammi muutii on qabanne? qaama isaa baruufan? Qaama isaa Beete baruufan. gadi buusi. Awwaala gabbuu Beete beekaa biraa obboleessa baasi, ijoollee gadi si buusi. gabbuusi obsi kaa obsi. Muhammad Ayyee Bayaanii naa kenni. obsi okay. Muhammad Bayaanii naa kenni inni kun miyuutii qabatu. Muhammad Bayaan ustaaz. Kun mana kee muutii mana kee seeratti godhi Nasra. No Nasra. mucaan kun haa dubbatu obsi. Ana Muhammad Azaa wajjin Beete malee biraa naasa. baasi Nasra. Hayyame Ustaaz warre Ibrahim na Bayaanii wajjasa Muhammad Amin muutii Amma ani qabata. Ayye. Oo yeroo takka laal yeroo. Ustaaz Muhammad Mee Bayaan yeroo nama na takka rabsan. jaran. Nama na rabsan ustaaz Muhammad Bayaanii wajjin naasaan. Ustaanni nama diin qabu si wajjin naa saawati waa'ee diin hin beektu. Jaahilota Awwaala akka keetiin si fida maama nama diin Daqiiqa takka naaf qabu. kenna. Daqiiqa takka qofa. Daqiiqa takka. Isaantu na barsiisuu danda'a kana sirraa Awwaale Muhammad jaahilota Bayaan. akka keetii wajji haasooyta maama si wajjin naa saawu gana. Awwale Nama diin qabu bar. awwale Mee natti wajjin haasaa yeroo takka laal daqiiqa Ustaaz takka. Muhammad Bayaan. mee qoy Ustaaz ilaala Muhammad awwale Bayaan. mee Muhammad Amin muutii qabata awwale nyaanni Wayyo dhageessami. ustaaz ko Allaan dugida qaba Awwale ustaaz na Muhammad Bayaan. jedhi la na wajji haasawta yoo taate zim jedhi na dhaggeeffadhu. Ayyee dugda qofa natti Aboo naata. obsi kaasaa way jalqabarratti rabbiin harka ni qabaan an jettee ni qabaan siin ji'a kalamaffaa Miilas gaafii yanaa natti deebisa hin achi boodan sii deebisa. Daf Ayyee gaafii miilas akkana jedhu. miilas qaba Aboo gaafii biyya jettanii waan na dhageegaa wal taraa ayyee deebifna way. ayyee okay miilas natti himtaniittu miti ustaaz Aboo obboleessa kiyya obsi kamiilaa hoggatti yanaa deebifte way. miila natti Maal himtanii taasisaa? kaatanii hin qabu Gaafii miila walii jedha boo awwale oo miila hin qabu awwale Miila la qabu? awwale gaafii Oh. yanaa deebis. miila Ani qaba siin naan gaafadha, jettee sii deebisee kaatee amma miti? ustaaz amma miila qaba naan jettee Nasra kaatee yoo inni gaafii yanaan deebifne wajjin haasa'uun gaafii takka sii deebise ta'isaa deebisiif jeeyin. inaasof naati Yoo na ustaaz dhageesse. miila amma natti himtanii kaaddanii Nasra gaafii yanaa deebis. Deebisiif awwaale. ustaaza miil gaaffii tan jira qeerroo miila qaba naan jedhanii kaanii amma moona Awwale kaadanii awwale Oh. awwale. oo dhagaan jira Ani rabbiin harka lamaan ni qabaa siin jedhe okay. miilas Harka inni qaba qaba naan siin jedhe jettanii tiyyanaa deebis. miila amma ammaatti itti buqqiftee Muhammad Bayaan miila qaba naan Kamiila jennee sadi hoggatti tiyyanaa deebifte tamiila amma hoggatti isa kana amma kana miila qaba naan jettee kaate Ayyee ustaaziin kaate buusi gadi bakka na azra. Na azra Miila wallahi Nama kobboliin siin kiraatu na ture rabsina. TikTok irratti teessan. miila Nasra qaba moo hin qabu siin Yaasiin arrabsi. sirrii raawwata guys family. miila qaba Nasra moo hin qabu siin Muhammad arrabsi. Bayaan Gaafii miila tiyyanaa qaba moo hin deebisuu qabu diidee jira wale. Namni mudii taraa gabbuusaa jiru bakka. Gaafii tiyyanaa deebisuu diidee miila jira isaa buusi gadi. miila isaan kaaddee amma ammaatti Na bayyasuus Nasra miila buusi qaba gadi. naan jedhanii kaanii dudda gaafannaan kaadaa jiru gaa'e Nasra buusi gadi. Buusi gadi. Yoo ati narraa gabbuusu baate wallahi siin Amma arrabsi. duudi si'aa Maaliif cabu. arrabsitan Duudi asirraa? si'aa cabuusa Maaliif walee arrabsitan? jaahiluma dhugaa. maaliif arrabsitan Narraa asirraa buusi gadi na azra. asirraan kabajamtuudha maaliif arrabsitan Muhammad Bayaan Gaafii tiyya nasraa takka ani isaa deebisee fi tiyyanaa deebisi jeen gaa maal isa? miila qaba moo hin Wait. qabu ustaaz Muhammad Bayaan miila qaba moo hin Aboo qabu tiyyanaa deebisi jiru. Akkami akkasitti? Akkasitti akkami? Abboostoodha mee akkasitti? Jazbaa holla. Qeerroo akkasi wayyuu na cinqanii yaar. Osaat nan osaan siin arrabsawii Maammadillee dhufe. Maal godhuu na arrabsame? Ija ganna buufta dullatti. Hai Maamsa silaa arrabaa nu sodaachisu eegalte. Kusaati. Maa ganna bu mee ganna buusi na azra. Mee ganna buusi. Ragaxaa nu sodaachisu eegalte qoy. Ganna buusi. jechuudha. Gumbuusin ganna. Sanii Egaa. Siin arrabsan hangee bar. koo hin galchin nama tokko kol. Koo hin galchin. Siin arrabsaa. Haa nama tokko hin galchin yoo laal. Maal naan jedhe na azra rabbiin kee harka lamaan ni qabaannan naan jedhe. Baabdi ayi. Maa bayyaa sana seen sodaadhee hunda gabbusee mi uummata na arrabsan jehan ayi arrabfamuu hin danda'ani. Ndee.
Wayo olin galchin hidhiisi mana kiyyattan ol galfadhe irraa gara fa'aa waleedha. Asitti maa diddaa mana keetii maa ol galfatta? Asitti hin dabatu gaa sa'aatiidha walii kennina. Qoy san gurbaan barrabshaa godhee Maaliif sin arrabsanaan jette? Atiis ol deebitaa ol deebu haasawaa. akka namni haqa hin argineef haqa isa Ustaz Mamma Bayaan bakka miila maa sodaatte garuu miila maa sodaatte Mamma Bayaan. Mamma Bayaan. Miila maa sodaatte ustaz. Na dhaggeeffataa hin jiru. Harka dubbattee miila maa sodaatte ustaz kiyya kabajama. Miila qabamuun qabu. Awwaala gaafa nati jiran na gaafa. Mana kiyyatti ol naqadheetti si ol naqee asitti irraa dalagi muyuutiin sirra. Akkas. Irraa dalagi kunoo muyuutiin godhadhaa. Narraa dalagi. Muyuutiin godhadhaan hin dubbaddu. Ustaz mooditariin barbaachisu waliin haasofna. Mana keettuu naanaasofta miti asitti naanaase ustaz Mamma Bayaan. Harka ni qaba jettee miilallee ni qaba jettee. Ni qaba moo hin qabu miila? Wayye miila ni qaba moo hin qabu? Gaafi lammaffaati itti yanaadee. Miila ni qaba moo hin qabu? Miila ni qaba moo hin qabu ustaz Mamma Bayaan? Gaafi walii deebisaan deemne jaa. Isin qaama isaa guutuu natti himtee kaate sana booda. Osoo gaafi waliin deebifne jaa gaafi guutumaan guutuutti na gaafatta. Qaama Allahaa hunda Awwalee gaafi gaafate deebisi si deebisa inni si. Ayyee Nasra waan tokko na dhaggeeffadhu. Si gaafachuu jira gaafisaa deebisi. Nasra rabbiin harka lamaan ni qaba naan jeen kiyya ittiin haa aansu. Ati gaafii maa diddaa walee? Ayyee Nasra na dhaga'igaa waan takkan sitti hima. Qaama oya baabdi qaama Allah irraan gaafataadha waan ta'eef yoo qaamni Allah yoo qaamni Allah harka qofa ta'e harka qofa naana jedhee asa darbu gaaffiitti yoo harka qofa ta'e yoo qaama biraa qaba ta'e immoo natti himuun isiniin jedhe. Ati wani sitti mee sheekh jakan keessanii sitti mee maarree ka jettuun sheekh maarree ka jettuun namni tokko natti ila dhaggeeffadhu. Harka qofa naan jedhaati sana booda na gaafadha. Yoo harka malee moo qaama biraa qabaate qaama isaanatti hima. Dhaggeeffadhu waan sitti himaa buleessoo. An silaa Gaaffii biraa miti. Harka qofa natti himtee ustaaz Mamma Bayaan qaama Allah irraa harka qofa natti himtee. Maaliif ni beektaa? Qoy miyuutiin godha qoy. Laala wale akkasumatti haa hin kaasini please hin kaasini. An silaa Mamma Bayaan teessee hojii naasawu because ni beektaa? Ati nama waan beekne miti osoo beektu akkana godhatta. Addunyaa malee akhiraa fi wanta akka irraanfattee akkana. Hirriba edanuu qofa filattee awwalee si beeyna boleessoo akkama hojiraan na firaadhiisi. Akkana naan hin jedhe Nasra an ustaazaa nan haasaa jira ustaazaa. Ustaaz harka qofa qaba kanatti harka qofa dubbattee dhiifte ustaaz hin dubbattamoo hin nama gurra hin qabne wajjin hin haasa'u. Ustaaz Mamma Bayaan na dhaggeeffadhu nama gurra hin qabne wajjin haasa'u. Ande ati yoo harka qofa himtee dhiistaa jirtaa ustaaz Mamma Bayaan harka qofa gurra hin qaba. qabne wajjin haasa'u. Harka qofa qaba ustaaz harka qofa natti himtee maa dhiifte ittiin guutuu saafe. Dura gurra ni qabda. An gurra qaba ustaaz. Ni qabda gurra. Gurra qaba ustaaz. Asbay video wallahi yoo ati gurra na argisiiftan si wajjaasa asban video. Okay ilaa kuna. Atiano. Bakka Nasra anatti deebi'uu fi gaaffii dhiise. Tokko qaban na argisiiftan ta'u. Gurraan qabu jeebar. Ayyee gurra lama barbaade. Gurra lama barbaade. Tokko kunoo. Ayyee allaan kee gurra qaba ustaaz. Gurra kanan baanu bar. Allaan kee gurra qaba amma natti miga kan allaa. Gurra gubbaa kanan baanu bar. Ayyee an gurra kiyya sitti agarsiisee quraana deeggarame natti mi allaan gurra qaba. Allaan Gurra gurra qaba. gubbaa kanan baanu baran. Nasra gurra kee na agarsiisi jennaan gurra koo agarsiise allaan kee gurra qaba. Gurra kanan baanu bar. Allahan kee gurra qaba ustaaz Mamma Bayaan. Deebisi allaan gurra qabaan koo agarsiisen kee. An kanaafin bar aboo gurra bar an gurra gurbaan na argisiise qoodaadhaan na argisiise dhiifamaa wajjin nama dhagoo wajjin haasa'u. Argigaa Nasra laal. Qaama Allah keessa ustaazni keessanii harka qofa dubbachuu danda'a.
Kota wala Ishi. mana kiyatan si Debisa. Okay, ban yoo barbaadde maa mana nasraatti yoo dubbanne rakkoo maalii qaba? Aswayya. Nan dhageessu gaa. Si dhagaan jira sirriitti. Mana keessii dhufuu nan danda'a. Eessattuu si nanaasa. Nasraawu kabajuudha diidee miree haadhama mana. Namman amma nasraayyuu kabaju hin jiru. Otoo mana nasraan taane Wallaa kabaju didde. Ani laali jalqaba Osoo gaafina mana ati nagaa batte kun nasraan olaala ishee taane ammaa qaata nama wal dhaggeeffadhu gaa. qaama allaa naa fixii kayi waa hunda na gaafadhu ennaan si sodaate anaa miti bar. Lee qabsi laala nasraa teenya sifaata rabbi irra gaafadhu. jirtan jasbaa hulla rabbiin harka ni qaba miila ni qaba tuuta ni qaba astaghfirullah alazim